ra dubbadha nama kuma lama kuma tokko fi dhibba sadii wallahi hafarsoon du'ee Ahmadu ajjeesedhanii ani kuno mootummaa biyya kanaatitti akka taajuu shurrubbee sanitti harka kennadha waajjira poolisaa deeme sigaltee dubbii waajjira poolisaa deeme edana qabee mana kanatti harka duubatti deebisee yoo ansin garsiisin anuu lafarran deemu ati qabiitumaan harka isaa duubatti hidhiitumaan bakkuma siin jedhe bakka sinaa geessitu jira ana kanatti dhiisuudhaaf hin ta'u gurbatti bakkuma siin jedhe naa qabi keessaa siinaa kalas akkasi keessaa natti kottu akkasi taasifnaa jabaadhuu miira keessaa bahi akkasi waan maraa keessaa naasaan malee amma dubbatan asirratti maaliif beektaa Nama hunda hin dubbatan ila arti yoo ufii keetii wanni kun si ulfaate ijoollee hedduu waadaa naaf seenantu jira namoota akkaan ciccimaa nama achi keessa waggaa 15-20 ture wallahi ka akkanaa kana guutee jira ka ilmoo qabu ka haadha warraa qabu jechi kun si qofaan hin jedhamne nu hundaan jedhame nu malaan jedhame niitii ta'e jechuun ijoollee ta'e maqaa balleessuun haadha warraa kee maqaa balleessuun kennas akkasuma namni kun boolis nuun jedha waan ati barbaaddeen si faana jirra iddoo inni jiru bicha nama naan jedhe jira kanarratti yoo nama si gargaaru feete iddoo inni jiru qabatamatti yoo amma maqaa rabbiitiin akka kattaami iddoo inni jiru beeka hafarsoomo wallahi keessaan kootu bira dhaqee viidiyoo ru itti bilbilee kun hafarsoon kana jedhe anjarana nama sodaadhu rabbi malee jarana dhageeffadha warri koomantii shawwadamina an hafarsoom yoo so addunyaa guutuun as galabatamte nama sodaatu namni na beeku gatii kana ta'eef allaal ahmad deemtee obboleeskee gaafachuu dandeetta ana fu'aadiif waliin turre amala kiyyallee na beeken sobu ani waan jedhe sanii ma godha dhibban dantaan qabu eenyumarraayyuu ani hin qaba jennaan hin qaba dhibban dhibbatte dana qabee si garsiisa yoo ani dana hafarsoo qabee isin Allah rabbi rayyuun deema eeshi mas'uulummaadhatu fudhata rakkinna hafarsoo irra ga'e ani waajjira jarmanii poolisaa dhaqee harka kennadha maqaa dabeessa haadha raa'u kana ani ijoollee tiyyatti kabajaa godhee yoo mana hidhaa ciise homaa miti dhiirri akkasuma beeki namni haadha warraa ofii irratti hin qalladu gurbaan kuni homaan aanan bifne jechiin inaan jedhe jecha humna kiyyaati oli ani yoo namni hafarsoo naa qabee hafarsoo muka lubbuudhaan dabru taate Ahmadu ajjeese onaan jedhan anu fi kiyyaa waajjira deemee harka kennadha nama takka deeggarsa barbaadu nama takka amma laal maalleen barbaadu cuufi mee hafarsaan cuufi ramza laal dhageeffadha wanni kun ragaa guddaadha jira kenna Ahmad cululleen afaan isaatiin guyyaa muraasa dura asirra bahee akka dhaadate namni yoo hafarsaa na ajjeese yoo bakka an barbaadu sanitti naa geesse dhageeffadha bakka geeffatullee hin qaba waan ta'eef bakka an barbaadu san yookiin immoo yoo na ajjeese anatu itti gaafatama guutuu fudhataa jira ragaa viidiyoo kana dhageettanii miti kun immoo waan bareedu garuu immoo tokkoffaa obboleessi kee ka as keessa jiru sunillee akka du'u beekuu qabda Fuad Ahmad culullee ni beeyta Fuad obboleessi kee biyya kana keessa jira sunis akka nagaan biyya isaatti hin galle hin beeyta sigalee hafarsaa waa takka yoo ta'e maatii qabda maatiin kee suni akka qileerraa garra shanamu qilee ati keessa dhalatte sana agartee miti mana wajjin itti cufamee ibiddaan gubatamu beekuu qabda kanammoo ati namni si barbaadu hin jiru jarman jirta jarman si ajjeesuu hin barbaadnu si ajjeesuu illee hin dandeenyu si ajjeetti garuu immoo maatii keetiif obboleessi kee kan jiru fanni sun nu salphaadha jechuudha mucaan kun wanna takkaa ta'u warabba lakaaba wanda garadhe jechuudha maayika deebisati Ramza sigalee kanaafuu mucammaan kun wanna takkaa ta'u sigalee dhimmi dhimma lubbuu fi arrabni waladda gaafa walaa ofii tuqe deebisee hafarsaan seeratti yoo dhiyaate wanni isa gaafachiisu hin jiru seeranuu jechuudha sigalee maa seeran deemuu dhabe akka dhiiraa ila asirratti usme waan takkatti isin jechuu barbaadu siifi Ramzaan illee Umar Bukaarii ammallee akkuma gaafa san isa bira taa'ee haasa'e dubbii hin jirree fi wanna kijiba haasa'aa jira. Ana isaa fi hafarsoon guruupii walitti hiinee waliin haasofne tokko iyyuu hin qabu. Hafarsoon isumayyuu isaa dubbisu an argee hin beeku. Yoo keessan kophaa isaa ofitti dubbise haa fidatu malee na wajjin isaa inni ka isatti haasa'e wayitu hin jiru amma reefa sirra taa'ee nama 1300 akka jedhaa jira waliin haasa'aa turree gorsee jedha Umar Bukaarii ayyala yoo jiraatteen dhageetta Umar afarsoo waliin guruupiin anaa fi ati isaa keessa teenyee waliin haasofne hin jiru Ijiban haasa'in takka jedha walinuu maali inni waliin haasofne afarsaa keessan guruupii goonee nama hin jedhu wallahi billaan kijiba wayita san sitti ergataa ture nama salaatu waan jiruuf isin biraa kute
Inki jiba guruupiin anaa fi inni nu sadii waliin haasofne hin jiru. Nafarsoon akka namummaatti naa bilbilee keessan waliin dubbanne waan si jedhellee suma qofa dhufee gaafadhe yoo nama takka silaana hiriyaa jiloo qabaami. Jilootti inni minaan suma qofa dhufee gaafadhe sanuu turtii sa'aatii 12 booda callisee jechuudha. Akka nama isaan haasaa qabu waliin haasofnee gorsee deeme ka jedhu ammallee karaa fageeffachuuf deema. Yoo ka waa ta'u taate Umar Bukaarii atillee najaan baatu akkasii beeki waan hin jirrellee uummata irratti kijiba uummata dila kana irratti hin kijibin siin jechuuf Umar. Usme sagalee biraa dhageessisuume. Maal godha dhageessisu sagalee biraa yaa'ii kanneen. Sagalee akkamii dhageessistu? Kunoo kanarra. Martuu naasa. Haa dagatamuu dhiisi. Lafarratti suutumaan garee nu ijaarisiin jennee kun qallaaniidha bara. Buutii hin qabna buutii. Buutii dhagaa keessa jirtu hin qabna. Maal taatesi? Buutii hin qabnaa siin jedha. Kana farsoo maalii jettee bootaa itti kennitu kanaani. Tunniin ijoolleen usmee maali siin jettu kijibduudha uffuftu. Beekaani garee isaaniiti. Birri sirraa fuudhuuf ammoo waan argite haasofte asitti. Birrillee hin kennin namni haasofaa. Birri namatti hin kennin. Muuya keessaa bayi. Maaliif namatu dhagaya? Fira keetu dhagaya? Gosa keetu dhagaya? Ufam gammachiisin. Waa takka waan jettu. Osoo ajjeesanii jedhee bochiila. Nama hagana takkaati nama diinaa ta'e. Miftaa Daabba. Anachi booda wajjummaa. Miftaa. Wayya farsa ammayyuu hedduu anillee hanga hordofee tokkotti lakkoofsa isaallee tokkochi naa dalaguu didee beete. Samoona kana garuu beeta wanuma deddeemaa jiru kana wal qabatee namoota keessaa ofirraa shashakku hedduus dubbatee ture. Haa ta'u ammoo sun hanga inni qabamuu isaa adda baasnu nutti wanni dubbannullee hin jiru. Intaloo takkatu samoona kana itti dhufuu deema akka malee afarsaa ka anamma na yaachisaa jiru intaloo lubbuu isaatiifuu shakkee jira akka kiyyatti amma yeroo kanatti. Hidhata ammoo wanni kun beeta amma jechuun kutaaf kutaa walitti hin buusuun hin barbaachisu jecha malee wanna kana keessatti parsantii dhibbarraa dhibba ijoollee baaleeti namni waan kana keessa harka qabu. Dhibbarraa dhibbatti jecha. Intaloo takkatu itti dhufaa rafarsaa intaloo takka itti dhufaa jirti yeroo hedduu hin azabdi si dhufaa si bira dhufu malee jette. Moo mushawwaraati mushawwaraa naaf isin jedhu. Umar Bukaarii ta'ee Sheekaa Roobee ta'ee kakkasii maqaalee malee jaallee baala qotiyyo bukkee haadhara. Fayyaan qabu. Jibba. Jibba biraa. Waan asooytanii waan isan beekaa qo. Waa'ee gandaaf ganda walii oofuun deemna. Waa'ee gandaaf ganda miti. Waan gandaati miti waan intaloon namni ijaazaa yoo deeme obboleessa kiyya mushawwara wayii ta'ee akkana naaf isin hin jedhu dhalaa wayii sitti himata namni yoo ijaazaa buufatu barbaade icciitiin buufata maalati abbaa isiiti moo ni kaanaa godhu isin jedhe. Ijoollee baala akka ittoo seenee gandaaf ganda walii oofuun deemina amma nuti ka jenne afara sana ijoollee baaleetti. Warri waa balleessi jennee shakkiin waliigalan lafarra jira sagalee lafa jirti wannaallee lafa jira waan ta'e addaa baatu itti deemna. Waan kutaallee walitti oofuu miti kaati. Warri ammoo akka Sheekaa Roobeetii fi wanna ifa baafatee osoo du'eeyyuu osoo ajjeesanii jedhee akkatti harka dha'u kun isinillee najaan baatanii wallaalla jechumaaf deemna kaa waan biraati miti. Wayyo. Amma warra gartee nuti tokkoffaa irratti hundi isaanii kijibdi malee informeeshinii dhugaa namni qabu hin jiru. Informeeshina dhugaa bara osoo beekee hafarsaa namni anaa ol isa beeku hin jiru bara. Hafarsaan takkaa nama icciitii isaati mitiiti waan barbaadana dhoysuu miti. Siigalee an hafarsaan maal nyaata maal dhugaa isa nama beeku. Garuu immoo anuu quban qabu wanni isin irraa gaafadhu hin jiru iyyuu bara. Wanni Oromoo tana irraa gaafadhu hin jiru bara. Siigalee kanaafin Oromoon na gaafattee na cinqitee jennaan quba qabdaa usmiyee miseejima keessa kana deebisuu dadhabee namoota tokko akka gartee nam tokko deddeebisee dadhabee jennaan aboo quban qabu isin jire kun oolaan miidiyaa irratti. Siigalee maaliif namoonni jibban akkuma jiru namni isa jaalatullee ni jira waan ta'eef. Wallaahi hafarsaa kana karoora waa meeqa waliin karoorsine jira kenna dhageeffadha. Rabbi taa'ee sun inni. Guyyaa borii koonsartii borii kaamolee ta'uu kan agartanii miti. Hin deemna waliin jenne hin hafnu.
balammaan dhufe sunu haa dhufu hinafin jedheen inafu abadan naan jedhe kakate anillee hinafu